Singalateeffadhu La akka waan tokkotti sin jedhan galateeffatee maal irraa qabna silas kaafiraa fi kiristaanni dhiisuun mala maal galanni jedha maal fayyada? galanni siin malu taanaa singalateeffadhu No la jechuun fakkeenyaaf amma anoo galata sirraan fakkeenya barbaadu. si kaafadha harree Anoo yaabbattee galata sirraan barbaadu. harree sana galateeffattaata harree yaabbattee ittiin iddoottee deemtu noon galateeffattu Harree surumayyuu yaabbaddaa kan jedhu hin jiru. Yesus maa yaabbatere Harree yaabbadhu nu yaabbadhaa nu hin jenne kan itti fakkeeffamuu fi fakkeenyaaf kan iji namaa irra darbee kan gatii hin qabne tokko. qoy inni maa yaabbatere kan yaabbadhaa hin jiru taanaan Ati yeroo hundumaa Yesuus hin xiqqeessuu deemta bara yeroo hundumaa sin dhaggeeffadha sin amma waa'ee isaa miti. amma situ gaaffii fide bara situ nan Waa galateeffadha amma harree yaabbadhaa nu hin jedhee nu ejeeraa rifisa yaabbatte moo nu eje? ofii maa yaabbate ishii innoo sin hin ajajne tole No nu ajajeeraa hin jedheen. yaabbadhaa jedhee sin hin ajajne miti Yaabbadhaa nu hin jedheera nu isin yaabbadhaa nu hin jedheera moo? galanni naa mala dhiyoo sin ajajeera na galateeffadhaa de Erga fakkeenyaaf wantuma nu godhe sanaaf galateeffanna erga maqaa kooti wanti isin kadhatta hundumaa nan raawwadha jedhee dirqama galateeffanna. ani rarraawwadhaaf raawwadha sun taane sin ajajeera akka sin isa galateeffattan Fakkeenyaaf ani immoo dubbadheen kee wanti tokko naaf oolee kee nama sana galateeffadhu taanaan yookiin waaqa sana isaa ta'uun galateeffadhu taanaan maal irree? yaada qoro Yesus harreen hin yaabbatamtu naan jetteennaan Yesus maa yaabbatee sin jennaan nu yaabbadhaa jedhee nu ajajeeraa jette kanaafuu akkuma ati yaabbadhaa jedhee nu ajajeeraa jette nu galateeffadhaa jedhee nu ajajeeraa jedhe yookiin akkinaan jedhe dubbii gabaabaa Fakkeenyaaf amma ni waaqayyo Yesuus Kiristoos ergaa wanta isin maqaa kootiin kadhattan nan raawwadha erga jedhee waanuma raawwate sanaaf galateeffanna nuyi. Ikkoo ani wanni hin jedhe garuu inni na galateeffadhaa jedhee ajajeera Waaqayyo of boonsuudhaaf Yesuus Kiristoos barree of boonsuudhaaf yookiin immoo of agarsiisuudhaaf yookiin immoo of guddisuudhaaf bar. Inni dabarsee harka cubbuu isaatti of kennu deebisee jiru. Waaqayyo na qofaaf sagadaa kan jedhu of agarsiisuuf jedhee ture Waaqayyo macaafa qulqulluu kee Yesuus Kiristoos bifa namummaatiin waan dhufeef dhaadachuudhaaf hin dhufne gad deebisee harka cubbuu isaatti of kennuudhaaf dhufes. Seera jalatti dhalatee seera jala galfamee jedha macaafni qulqulluun. haadha qoro abshir loojikii maati deemtuun hin sii deemaan loojika abshir Laa loojikii naa hin deemu. Laa loojikii naa hin deemu. akkuma ati deemtutti sii deema rakkoon hin jiru namni yoo na galateeffadhaa agarsiisuuf erga ta'eeti Waaqayyoo na galateeffadhaa jedhuuf agarsiisuufidha Of boonsuudhaaf of bohoksuudhaaf miti kan inni bifa namummaa qabatee dhufee cubbamatti dhiisee of kennee seera jalatti dhalatee seera jala galmee foon namni cubbamaa uffatu uffatee dhalatee siin jeeyan. waan namummaa dubbataa hin jiru Yesus namadha Dhibbaa dhibbatti nama dhibbaa dhibbatti waaqayyoodha. maal jechuu akkamittiin dhibbatti namaa fi dhibbatti Waaqa waliin deemu Galatoomi hayyee na gaafadhu. Yesuus Kiristoos jalqabni sagalee waan hundumaa dura ture sun sagalichi waaqayyo waan ta'eef deebi'ee sagalichi bifa namummaatiin yookiin immoo karaa Maariyaamiin foon namni cubbamaa uffatu kan uffatee karaa ishiitiin foon namummaa waan qooddateef na dhaggeeffadhu akka beekaa tokkotti yoo beekaatti illee ta'uu baatte na dhaggeeffadhu. rakkoon tokko hin jiru Eeyyee na dhaggeeffadhu akkamitti jedhee siif ibsaan jira bara. Jalqabni sagalee waa hundumaa dura ture sun sagalichi waaqayyo bira ture sun sagalichi fuusaa waaqayyo ture sun karaa gara durbee Maariyaamitti dhufee bifa namummaa yookiis immoo namummaa foonirraa qooddatee gara biyya lafaatti dhufeera. Kanaafuu namummaan foonii sun namadha. Sagaleen dura ture waaqayyo ture sun immoo waaqayyoodha. Ayyee waaqummaa sana fudhateetu nama ta'e kan jedhu ragaa naa kenna. Sagaleen waan hundumaa dura ture sun sagalee waan hundumaa dura ture sun nama foonii ta'eera waan ta'eef eeyyee sagalichi immoo isa dhaqaaleessilas. Nama foonii ta'e malee waaqummaa guutuu sun dhufee namummaa guutuu fudhate kan jedhu hin jiru. Mee waaqummaan sun Akkam jechuudha. akka jechuun bareedaadha. Waaqa guutuu nama guutuudha kan nuti jennu waaqummaa guutuu sana fudhatee namummaa guutuu yoo uffatedha. Ofumatti yoo uffatedha. Sagaleen sun maali? Sagaleen sun maali? Sagaleen sun waaqa haa ta'u. Waaqa sanatu nama ta'e hin jedha malee waaqni sun waaqummaa nama ta'e kan jedhu ragaa naa kenna. Sagalitti jalqaba waan hundumaa dura ture sun maal ta'e nama foonii ta'e sun gidduu buufatee jedha. Waaqadhaa jettee amanta miti sagaleen sun? Sagalee waaqayyoo waaqayyee. Maal sagaleen fara'aan miti moo? Amma fakkeenyaaf wanti namummaa kee arguu baadde namiti? Sagaleen koo sagalee kooti malee farhaan miti. Sagaleen koo hin jiraanne kan faraanuma. Fakkeenyaaf an calloon jedhe. Okay galatoon. Ati fakkeenyaaf Dhaggeeffadhu sagalee koo dhabde farhaan amma akkatti hin taa'aa jiran dubbadhu. Mee farhaan moo farhaan miti natti miti sekendii tokko calin jedha. fara'aanidha. Yoo dubbattes fara'aani yoo cinasis fara'aani. Farhaanidha. Sagaleen koo jiraatus farhaanani. Kanaafuu sagaleen koo farhaan osoo hin taane sagalee farhaanidha. Sagaleen koo dhabame san farhaaninuma hin jira jechuudha. Sagaleen sun dirqama miti ani farhaan ta'uudhaaf. Kun kana yoo waan tokko dubbatte. Qoy kana kanuma taa'ee biro. Gaafiin si gaafadhe sagaleen sun waaqayyo sun nama foonii ta'e waliin jenne miti.
Sagalee waan hundumaa dura ture sanattu nama foonii ta'es nama nu gidduu buufattee kan ulfinaan guute macaafni qulqulluun. Mitiidhaan hin deemu. Ukko maal waan si gaafataan jira yookaan lakkinaan jettam. Waaqayyo sanatu ani hin jenne sin gaafadhe malee waaqayyo sanatu foon uffate moo waaqayyo sanatu nama ta'e mee? Sagalee duraan ture sanatu fakkeenyaaf sagalee waaqayyo sanatu nama foonii ta'e yookiin nama foon namummaa namni cubbamaan uffatu uffatee nama ta'e. Ishi amma tokko kee fudhadhu yookiin osoo hin taane hin uffate moo hin ta'e? Bifti lamaan jira wangeela keessa tokko lama fudhadheen deemu nyaata biifee miti. Isti fakkeenyaaf Yohaannis tokkodhaaf irratti hin uffatee jedha. Tole isa kamtu immoo sorry hin ta'e hin uffate ka jedhu moonatti agarsiisiti keessaa kamiin fudhanna mee ilaalleetu hin uffate ka jedhu agarsiise. Ta'ii otoo hin taane ta'ee yoo fudhatte iyyuu hin ta'a. Ta'ee fudhatte yoo ta'ee sana yoo fudhatte iyyuu hin ta'a. Ta'ii otoo hin taane nama foonii ta'ee seera sana yoo fudhattes hin ta'a. Garuu hin uffate kan jedhu agarsiise. Foon namni cubbamaa uffatu uffatee dhalate kan jedhu. Mee agarsiisine. Okay, ayyana eega kalas siin baasa ayya. Macaafa qulqulluurraa siin baasa na eeggadhu. Ayyee tokko keessaa fudhannee fudhanna fiti kottu. Ustaz Faradi. Ooyye dhuftee Deemeen ture ifama ajandaa jijjiirtan moo? Laasanumaa isaa jirra jijjiiruu barbaade si jirra kana achitti deebina haadha qoroo kana nan fidatte deemta amma shan suttitti funaafsi. Hin danda'ame. Ayyee tole anaafsi kan dhaabbanne irratti nama foonii ta'e waan jedhu irratti akkasime akkasi beetiin hin baate yoo jiraatte galchaan ilaalaati tole turkiin buusi ta'uun hin mala ilaalaati gashaa. Ayyee nama foonii ta'e gaafa jennu maalinnidha? Hin jijjiirame moo akkasuma immoo hin raawwatame moo takkaa immoo hin uumame kana sadan keessa tokko filadhuu siin jedhee ture. Otoo fakkootti ilaalu nan baati silkiin irratti ho'aa jira. Ustaasaan mee mata duree jalqaba Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mata duree sana naa dubbisime iddoo biraa hunna qono. Iddoo biraan arganne tokko tokko irratti. Nan baasa iddoo biraas rakkoon qabu. Iddoo biraas nan baasa macaafni koo guutuudha. Ni achuma jalqaba sana mata duree sana naa fudhadhuufi walitti dabartu. Rakkoon qabu silkiin baay'ina laa waan jiruuf. Ayyee sagalichi jalqaba hundaa ture sagalichis waaqayyo bira ture sagalichi waaqayyo ture. Mata duree jalqaba sana naa baasite naa dubbisime yookiin nan baafadhaan na guddisi. Macaafa qulqulluu kama mandasa kam dhiiftaree. Mata duree macaafa qulqulluudha moo? Kamiyyuu haa ta'u macaafa qulqulluu keessatti fudhattamoo fudhattu haati. Mee macaafa afaan Macaafarraa wanta baasu tokko. Macaafa wangeela Ingiliffaa tokko nan fida mee agarsiista mata duree kana. Anoo Ingiliffarraa guddaa hin qabu afaan fakkeenyaaf macaafni qulqulluun sagaleen waaqayyoo afaanota 360 walitti hiikaman 3,600 walitti hiikaman. Akka nuuf galuu danda'u tokko akka nuuf galuutti akka loqoda keenyatti hiikame macaafni qulqulluun. Kanaafuu meediin Itoophiyaa waan ta'e Itoophiyaa makeetti dhiifna malee nuti kan dubbachaa jiru intarnaashinaal. Anamma macaafa qulqulluu korra waan jiru fudhatamuun fudhattu haati. Inni jalqabni mata dureetti barreeffame wangeela miti namootatu mata dureetti godhe warra beeta kiristaaniitu malee inni wanti barreeffame macaafa qulqulluu keessa jira waan ta'eef ragaadha. Wanti barreeffame kamiyyuu atis fakkeen hamma hadiisa waa hin taane iyyuu fudhattee nutti himtaa baratti. Fidu? Maal fidde? Ingiliffaa tokko si fidee dhufamee qoya baaneen tokko as jirti. Maal Ingiliffatti dhaladhee guddadhee moo maal gochi fidee dhamayin hin taariin? Isa warma Ingiliffaaf gaafadhu. Warma Ingiliffaa gaafadhu. Giriikii si fiduu? Anoo Giriikii miti Itoophiyaawidha. Maalumaafuu dhufee na firaa? Mee Oromoon ne? Faal tokko fidee nuuf al tokko maalumaaf? Laa nama mana baasi afaan Oromoo naa baasi fidi viidiyoo. Afaan Oromoo mana baasiitti cis fidi. Maa Yesuus Kiristoos wangeela afaan Oromootiin fidee barsiisa. Yesuus afaan Oromootiin barsiisa. Laa lagatee guyyaa shantammaffaa sana. Kootu waan sitti hima guyyaa shantammaffaa sana hafuurri qulqulluun fakkeenya hamarra buufatee afaan garaagaraa dubbatanidha. Sabni iddoo garaagaraatti dhufan hundumtiyyuu ulfina waaqayyoo yookiin immoo gooftaadhaaf galata akka isaan galchan kan akka isaan beekaniif eessa deemisa? Uma dhugaa fiduu deemee? Maal anootu waan barbaade ta'e afaan kootiin malee hin fudhadhu. Anoo afaan kootiin malee hin fudhadhu. Giriikiyyuu barattee? Atoo Giriikiyyuu barattee? Maashaallah. Dhufan isaanoo kunoo.
Giifti. ufan. Faraan. Macaafa afaan Ingiliffaa tokko sii kennu laata as jirti. Anoo qaba kunoo jaartiin kiristaanaa sii qabdi yoo barbaade siin fidamu waa'ee Ingiliffaa Ee sana baasi nu barsiisi mee afaan Ingiliffaa sanaati ishee biras guddisa. Baasi na Laalaan garsiisi. guddisa afaan Oromoo isa afaan Oromoo kun naa baasi. Naa Ee baasi waa. Itoophiyaawidha. Itoophiyaa hin dadhee guddadhee amma jalqaba macaafa qorra waan jiru hundumaa ragaa gooteen fudhatta miti gisee kaanatti. Wanta iddoo mormitutti amma lakkoofsitti ani humna barreeffamee kootii jira waa afaan gootee Oromoo jedhee sana fayyadu hundumaa fudhattu miti. Ishi gaaffii si gaafadha. Rakkoon qabu. Ishi macaafa kee akkam fudhadhu barbaadde miti? Lakkoofsitti barreeffamee jira mata duree Naa ati yoon faa fudhatte beekta. Ati yoon faa fudhatte beekta ittiin mormuuf malee. lakkoofsitti barreeffamee jira. Maani lakkoofsa jechuun? Lakkoofsitti maaf hin barreeffamne akkuma keetota biraa tokko lama sadii mata duree amma jettu irratti. Wanta sana ibsuudhaaf bara. Narraa fuudhu. Fakkeenyaaf amma Lakkoofsitti barreeffameera moo hin jiru? ati amma fakkeenyaaf kitaaba tokko yoo barreessite mata duree wanta gajjallaa ibsu sana keessa moo hin keessu? Tanammaa natu barreessa. Maal kana maal indee maal kana fakkeenyaaf amma waaqayyotu barreesse moo isaan bari hin dubbatame bar sagalee waaqayyoo hayi natu barreessa isa kana malee kaa barreesse Mata dureen maal akka namaaf galuuf natu itti godhata mata duree qorqofaatti godhee malee waaqayyo mata duree kana godhee miti. maal macaafni qulqulluun akka namaan galleef dhufee macaafni qulqulluun akka namaan galleef dhufee Eega waaqayyo mata duree kana maal macaafni qulqulluu bara namatu akka namaa galuu mata duree duree itti godhee malee hin qabu bara hin jiru. waaqayyo hafuura qulqulluudha bar sagalee waaqayyo kan namaaf gadhiisachuu akka jedhu hafuura isaa ergee sammuu isaanii banee sagalee isaa akka hubatanii fi bar Wangeela dheengadde barreeffame dhiisiti. Mee wangeelaa Yesuus Kiristoos bara dura itti fayyadamaa ture jira orjinaala qabda? okay eengadda bara kan barreeffame wangeelli Wangeelli moo? Maan beektu moo bara kan barreeffame maana moo wangeelli dura barreeffame fakkeenyaaf natamma qabattee jirtu kan inni barreeffame bara 1980tti kan barreeffame. okay quraanni kee bara kan barreeffame Quraanni kee bara kan barreeffame bara 1446 dura barreeffame. okay macaafni qulqulluun yookiin immoo Yesuus Kiristoos immoo fakkeenyaaf kan dhufe nabii Muhammad dura moo booda Ani isa Yesuus Kiristoos sana fidii siin jedhe meerree sana kan Yesuus Kiristoos fidii siin jedhe ani. Hin jiru kan Yesuus Kiristoos kan ati baattee jirtu kan afaan Oromoo Itoophiyaa keessatti hin gadda hiikame malee Onesmoos Nasiib saabaadhaan maal kan kan hiike. inni kame malee inni kame malee macaafichi yeroo sana bu'ee Kanaafuu wangeela miti kaanne kun wangeela osoo hin taane hiika wangeelaati. Hiika wangeelaa qabdaati wangeela miti kan qabdu. Siigalee hiika wangeelaa qabdaati. Amma wanni si Abbaa rabbi si haa qajeelchu. Karaa si dhugaa kaleessa hin gadarraa deebitetti si haa deebisa abboo. Kaleessa barreeffame jedhasa. Hiika macaafni qulqulluun dhaggeeffadhu. Macaafni qulqulluun fakkeenyaaf amma Abrahaam, Museen, Isaan yookiin immoo Yesuus Isaa afaan koo keessa yaa rabbi balleessatti Isaa. Yesuus Kiristoos Nabii Muhammadin dura jiru. Macaafni qulqulluun yeroo sana dubbatame yeroo sana fakkeenyaaf immoo kan barreeffame immoo isaasitti illee haa ta'u erga Yesuus Kiristoos ol ba'e illee haa ta'u isa dura illee haa ta'u fakkeenyaaf amma Museetti barreeffamee kan kenname jira. Museetti illee jechuudha abboommanni. Isa fidiin siin jedhe kamaalee isan barbaadan. Kun amma fakkeenyaaf. Akkuma ofaa keessa jira. Maal natti baattu kun yaadannoodha. Laa kun immoo wangeela malee maal yaadannoodha? Wangeela. Yaadannoodha. Wangeelli mishee kanaan geessu nadhiisi bilis. Amaarinyaa si fiduu kana mana geessu qoisa moo wangeela amaarinyaa si fiduu kan xiqqoo tokko na bira Maalan godaanu amaarinyaan si dubbataan jiru ingiliffaan si dubbataan jiru karaa miti jedheen gaa wangeela akkasitti sin jiraatu wangeelan xiqqeessi. Isheen kun kakuu haaraa moo kakuu moofaati qoyin? Kakuu moofaati. Kakuu haaraa. Maali kakuu moofaa kakuu haaraa walitti dhibaadhaan jira. Kakuu haaraati dhiibaa kakuu haaraati. Maal kanaaf wangeela mana geessu maalan godhanii keessaan kakuu haaraa fi kakuu moofaan fudhadhaa baran kiristiyaanaa maal ta'e? Mee gaaffii tokko si gaafadha Ustaaz Faraan. Na gaafadha. Galatoomi thank you. Okay. Ayyaan illee akka kee kana intiniin jedhullee dhugaama sin si gaafadha. Mee jalqaba malee kallee haa ta'u namallee haa ta'u kamtu dura uumame akka quraanaatti. Malaaktota uumame. Maalirraa uumaman malee kun? Nuurarraa uumaman. Nuura? Ifarraa. Ifa isa kam? Ifa ibiddaa moo ifa aduu? Ifarraa uumaman siin jedhe. Ifa abiddaarraa siin jenne ifarraa siin jedhe. Ifarraa. Ifni abiddaa jedhamu. Ifni abiddaa jedhamu jira moo? Jechuun ifa yeroo jettu kanaafuu fakkeenya amma eekaa ibiddi tokko yeroo boba'u yookiin immoo ibiddi wayii maal sakki? Abiddaa wanti jedhamu tokko hin jiru. Abiddi ibiddaa ifni ifadha. Maa waaqayyo gaafa ifni haatu jedhe ifa abiddaa uume moo ifa maalii uume wanta akkasii jira ifa abiddaa kan jedhu. Nageenya. Ifa ifti haa ta'u dukkanni haa ta'u jedhe sirriidhaan kun ifadha. Ifa aduurraa uumamanii isaan kun.
ifa aduu siin hin jenne ifarraa uumaman siin jedhan. Jechuun ifti kun adda bahuu hin danda'u. Ifarraa uumaman siin jedhan waan ifa adda baasa maal ifa baay'ee jira ifa abiddaa jira ifa aduutu jira ifa waan biraatu jira ifarraa Kanaafuu hundinuu baasin uumaman. jedhe. Maal asiin jennaan ikkoo ifti aduu ifti ibiddaa jira hin jenne ammuma ammoo natti deebistaa. Ifni ampoolii iyyuu jira ampooliinis ifa dabar. Kanaafuu wanni isin jechaaru ifni kun Ampooliin hin wixxeetiidha. gadi dhuftee Ifni Ampooliin hin gadi dhuftee haadha qoro Ampoolii ishee hin gadi dhuftee. na dhaggeeffadhu meessuu ta'e nan xumura. Ifa jechuun kan koo kan ifa aduu jechuuf ifa abiddaa ifa ampoolii jechuun maali jennaan jarri kun wixxeetiidha. Malee ampooliin kun ofiisaatii ifa miti. Garuu wixxeetii ampoolii kana ifatu argamsiise jechuudha. Kanaaf wanni jedhan ifarraa Okay, uumamanii. bira kutura kwa is baka kalas intinin ko samit sila is baka wan bira ya umani garu jannata keetti uumaman moo isatti uumaman. No gaaffis gaafachaa jiru. An ko xumure raawwadde kalas dhiisii bira kutii gaaffis gaafadha isin hin jenneen. Eessi tole laata? Ani ko sana wal qabsiistee na gaafachuufan se'e tole. La gaaffii ani akka tamantutti amantaa kirraa si gaafachuu fedha. Inni hiiste sana maa dhiistere? Maal raawwanne bar? Bakka na biraa si eegaara sammuu sana dubbanna kaa yoo kutteetta ta'e dhiifamu. La akka inni baradhu hin barbaaddu ati fakkeenyaaf ati kiristaanummaa achi deemte. Naataan si eeyyamaa inni eeyyidaa naataan rakkoon hin jiru naataan inni eeyyamtaafi? Neemee naa eegumaa kiristaanummaa isanis. Naataan? Isi bira hin jiru noo. Haadha Hayyeetti fuuldura. hukuttee jira hayyee. Oke, galatoon. Fakkeenyaaf jarri kun jannata keessatti uumamanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaltu jette? Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza Asmaanuu anillee boodarratti naaf gaafata Waaqayyoon ifa wanti takka itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata ja'a macaafni Waaqayyo ifa kam keessa akka jiraatu ifa ibiddaati moo ifa aduutii addanaa baafadhaa irraa galatooma. Hayyee, thank you. Dhumarra isinii gaafadha. Tole haadha qoro maal jette gaaffii kettuufi? Oke, ayyeen gaaffii ma jajjabduu wayii se'eematu gara deemutti naa gaafadhaadha Habibiin. Oke, jannata keessatti uumamanii manni kun. La maaltu gaaffii cimaadhaa miti kun. Maleekonni kun jannata keessatti uumamanii. Malaayikoonni jannata keessatti uumaman kan jedhu hin jiru. Galatoome ayyeen taate. Oke, akka namaatti immoo kan uumame jalqaba eenyudha? Adam. Oke, Adam eessatti uumame? Adam moo? Adam kan inni uumame jannata keessa. Jannata isa kam? Jannatuma jannata keessatti jannata samaayii keessa ture. Jannata isa guyyaadhumaa sana moo jannatuma isa fakkeenyaaf samaayii keessa akka Jannata jiru? lamatu jira moo? Kahaa keessatti isaan uumere biyyeerraa isaan uumee kee jannatatti immoo isaan geesse ol. Lakki biyyee keessa uume kan jedhu jannata keessatti isaan uumeen jedhee baa. Biyyeerraa uume miti janna isaanii. Maa lafatti uume jechuun biyyerraa uume jechuun lafatti uume jechuudha re? Inti aha biyyee ta'ee baheetu achi jannata biraatti immoo uumere. Akkasii. Ol fudhatee beenyu siin jedhe. Ayyee taate kalas dhiisi kanas bira kuti. Taatee shayyee dhiisi bakka. Ookee ayyee rabbitti uume moo malee kun jechuun biyyee lafarra jira jedhee man. Biyyeen lafarra yoo jiraate maa lafa fakkeenyaaf biyyeen lafarra jiraate bakka lafa bu'ee dhufee uumuu qaba waaqayyoo lafa dhufe malee hin ta'u. Jechuun kasasuu erga biyyeen fakkeenyaaf amma maal lafa dura uume erga intini ta'e immoo bakka isa kana bira kutti dhiisi kalaas kun yoo itti deemnu nurraa fagaata ijoo koo naa dhagaa jiru. Ishi maalumaaf taragaagee gaaffii gaafatu taragaagee gaafatu ani inni deebisu yoo akkas waan rukutamne olii gadi suuta dhima deebisi. Ijoo kootan deemaa jira kanaaf malee tokkorra dhaabbachuu hin barbaanne kanaaf hin bira kutaa jira dhiisatti. Suutuma jedhe. No taragaageetu man jira moo kan keeratan taragaagoo dadhabaan kooratu taragaagee naasawa rakkoon qabu kun. Ayyee fakkeenyaaf amma maleekonni Adam dura nan kaa hinati immoo fara'an nama tuffattan naatitti mootu. Namni takka toon dubbadhu yoo koflee akka nama tuffatan ta'e. Ani dubbadhe immoo. Ayyee shi taate natti hin kofliin taate. Hayyee taate. Watti hin kolfe waa'ee makoonni. Naa ani fakkeenyaaf amma akkan guddadheetti namni tokko toon dubbataa jiruuti yoo koflee namni sun nama taazabaa jiralleen ofiillee waan akka nama ta'uu tokkotti ilaaluwan. Hayyee taate rakkoon qabu. Maleekonni kun dura uumamaniiru Adam fi Hawaa dura. Hayyee gaafa jarri kun uumamanii maleekonni dura uumamaniiru. Maleekotatu ufee ruhiitti afuufee Adamii fi Hawaatti. Eessaa fidde ragaa? Si gaafachaan jira ragaa naa baasisiin hin jenneem. Sirraa baruun si gaafataa jira. Rabbuma tokko isaatti uume. Itti afuufee.
boqonnaa kudha Itti afuufi immoo boqonnaa kudha shan lakkoofsa 26 torba irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aala ofii masaatii wa nafaqtu fiihi min ruuxii jedhe ofii kiyyaan itti afuufe jedhe rabbiin. galatoom ofii kiyyaan itti afuufee jedha taate hayyee. Sana laabate. Dhiifama natti bilbilame nagaama. Amma dhaggeeffama jira. Hayyee. Rabbiin ofii isaa Okay. jaalatti afuufe jedhee siin jedhe ragaasii kennee rageessetta. Rakkoon qabu naabaas illee siin hin jedhu furadheera sirraati. Okay. Isaanoo maaliin uumame? Isaa immoo jecha ta'e jedhuun. Jecha ta'ii kana eenyutu ta'i jedhee ni jechisiisa. Ta'e kan jedhe rabbi. Okay. Ma akkamittiin maaliin ta'i jedheen ta'ii kana maaliin ta'i jedheen? Maaliin ta'e jedhee Yee. jecha ta'e jedhu isaa ta'e jedheen. Isaa naa uumamu jedhee. Jechuun maaliin fakkeenyaaf ta'ii kana maaliin dubbataa hartaati? Maaliin dhaginatti dhageessaa hartaati? Afaan kootiin hin dubbataara ajajan dabarsaara. Maaliin natti dhaga'amaa ramree? Fakkeenyaaf saree ta'e hoon jedhee bakka ajaja jechuudha ajajan kennaa jira. Fakkeenyaaf ani ofii kooti mukni uumamuu qaba jennaan mukni uumamuu qaba jechuudha ajaja kooti. Rakkoon qabu garuu maaliin itti dhageessifteen jedhe maaliin ammatti fakkeenyaaf waan tokko natti dubbatte maaliin natti dhageessaa harta? Sagalee kootiin kaa? Bravo galatoom. Ilmi dhugaa siif dhalatu hayyeen taate ta'iidhaan dhalate malee wanti dhufeetti afuufame hin jiru minira qaamni fideetti afuufe hin jiru miti isaan sagaleedhaan hin dhageessee wanti hin malee. Itti afuufameera sattis ragaasii kenna qoy. Otoo ragaasii kenniin dura garuu fakkeenyaaf waaqayyoo ifni haa ta'u gaafa jedhe maaliin jedhe? Woo kana walii gallaam sagaleedhaan jedheen. Kan kun gaafa tana sagaleedhaan jedhe. Maaliin ta'e jedhe? Sagalee isaatiin jedheen jedhe isa kana walii galla bara. Maal ajajeen jedheen maal ajaje? Fakkeenyaaf lafaan ta'e fakkeenyaaf ifaa fi ifaan ta'e gaafa jedhu maal ajajeetu ifaan ta'e jedhe? Ajaja isaatiin kan sagalee waaqadha waan ta'eef waan fedhe isaatiin danda'e. Maal ajaje? Maal ajajee ifa ta'e jedheen kaa. Eenyuun ta'e jedhe? Ifa ajaje. Eenyuun ifa ta'e? Ifaan ifa ta'e jedheen. Maa ifni hin jira ture moo? Maa ifni hin jira ture moo? Ifa ta'ii jedhe oh my god kun gaafii miti bar maal jechuu jira isaa maal lafaan maaliin jedhe ifni hin ture moo maaliin ifa ta'e jedhee jedhe? Ani amma maaliin toon waaqadha waan ta'eef waaqa waan ta'eef waan fedhe argamsiisa waan hin jirre argamsiisa. Deebiin keessi deebiin gaafee mana gaafatteef sii kenna. Ani kan hin barbaade sagalee sana barbaadeen. Naa taate. Qoy. Hin finne. Fadhu. Finneetti dabalu. Obsi nan xumura. Fakkeenyaaf gaafii na gaafatte rabbi jecha ta'e jedhuuni Isaa alayhi salaam uume moo naan jetteennaan jecha ta'e jedhuun ajajee siin jedhe. Isaa haa ta'u kan jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati erga itti afuufame booddeedha. Fakkeenyaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa boqonnaa 66 ayata 12 irratti ونفخنا مال جدي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا جل ربنا سبحانه وتعالى اتأفوف نجد ربنا سبحانه وتعالى إساتيس اتأفوف ميتو كان إني أرقم عيسى عليه السلام أكو ما آدم اتأفوف garuu lubbuun itti afuufame jechuun ta'e hin jenne jechuudha miti ta'e jechuudhaan argamsiisan jechuudha gaafa itti afuufee jedhu garuu ta'e jedheeni isaa ta'ee jechuudha. Ta'ii kana dura eenyuun dhageessise? Ta'ii kana eenyuun dhageessise dura? Eenyuun dhageessisu ta'e ajajadha malee. Jechuun ajaja kana eenyuun dhageesse dura maal fakkeenyaaf wanta sana taasisee wanta sana ta'ee jabaase miti fakkeenyaaf yeroo biyyee irraa adamiin uume biyyee sana ta'ee jabaase miti. Biyyee sanaan adamiin ta'e jedhe. Biyyee kanaafuu ejatti baase miti yookiin immoo itti dhageessise. Kanaaf nama ta'e mini ree Adam. Okay, kanaaf iyyuu isa kana immoo eenyutu inni hime dura? Isa kana immoo eenyutti hime kan jedhuu fi boqonnaa tokko lakkoofsa irratti si gaafadhee taniin ofii naa deebiseetta bara. Laa, isa kanarratti naa deebisi. Ifa eenyuun ta'e jedhee jennaaniin akkuma amma naa deebiste sanaa jechuudha deebiin. Laa eenyutti dhageessiseen siin jedhe fakkeenyaaf dhala namaati. Akkuma amma siin jedhe eenyutti dhageessisee jedhe akkan si gaafadhe siin amma ifni haa ta'u gaafa jedhe eenyutti dhageessise akkuma siin jedhe sanadha. Iseen dhiisaa deesse dhala namaa miti? Lakki dhala namaati maaliif dhala namaa miti an kan si gaafadhe? Kanaafiyyuu dhaggeeffatu kwa. Kanaafiyyuu seetti dhageessise. Inni isheedhaan dhiisaa ta'e hin jenne qofa obboleetti suuta jedhe. Isheedhaan dhiisaa ta'e hin jenne.
Gaafina tamma gaafataa jirtu seeroma boqonnaa tokko lakkoofsa irratti ifni haa ta'u gaafa jedhe Waaqayyo eenyuun aggeessisee jedheen si gaafadhe. Kanaafuu sanaafuu Inni waan hin jirre deebi'ee bari isan maqaan fara'aan inni koo waan hin jirre bar. Inni kusheen kun koo jirti bar. maal isaan jira? No isheen jirtiin jedhe isheen qaamni isaa irraa argame jirti. Dhaggeeffadhu obboleetti. Qaamni isaa irraa argame jirti. Dogongoriin. Maaf dhugaan dogoggorre. Dhaggeeffadhu. Isaan kophaa Mariam kophaa. Mariamiin ta'e jechaa hin jiru. Mariamiin ta'e jechuu fi Isaadhaan ta'e jechuun gargari. Mariamiin ta'e naan immoo Mariamtu Yesuusitti jijjiirame jechuudha dubbiin. Kanaaf Maal akkas ta'anii dacheenis kan biraa Adamis kan biraa dhagaa. maa gargar maalan gargar miti oomis hin jedhima. Gargari. Walitti fidee jechuudha. Biyyee fi Adam walitti fidee jechuudha. Ilaali dachiin kan biraadha. Biyyoon kan biraadha. Biyyoo irraa fudhate bar dachiirraa biyyoo fudhate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Dachee fi biyyoon immoo garaagaraa. Maal jetti? Dachee fi biyyoon immoo garaagaraa. Dachiin kan lafatti hafe biyyoon immoo kan irraa fuudhamu sanadha. Biyyoon dachee irraa miti biyyoon kan fuudhame. Kanaafuu biyyoon dachiirraa fuudhame malee biyyoon dachii fuudhameeti. Inni gadafe maal jedhama? Inni gadafe sun biyyoodha moo biyyoo miti? Dachiidha lafa jedhama. Lafti maaliin? Lafti moo lafti lafa dachiidha. Biyyoonoo maalidha? Biyyoon immoo isarra keessa jiru sana biyyoo jedhama. Maqaa gooftaa. Maal inni jala jirus maal inni biyyoo maqti? Lakki inni jala jiru immoo biyyoo osoo hin taane dachiidha. Maqaa gooftaati. Biyyoon isarra keessa jirudha. Isarra keessa jiru sanatu biyyoo jedhama. Maal jala soo yoo qofforte biyyoo madha ustaas faraa maal qoffore? Inni achi keessa jiru dachii qofforta dachii qoffore. Biyyoo qoffore namni siin jedha. Qoffore biyyoo ma qoffore? Wayi lafa qoffore siin jedha immoo biyyoo qoffore siin jedha namni. Biyya kana qoffori meen jedhama. Biyya hundi biyyee ma bar. Sun akka keessatti ta'a lafa qoffori jenna nuti lafa qofforama. Biyyoo wanni Lafa sana yeroo qofforu maalan baasa? Lafa sana biyyeen baasan biyyoo lafa gogaarraa baasta kaa biyyoo baasuufi lafa baasuun gargar lafa baasuu dandeessaati. Akka maal ol seel baasaree biyyoo man fikkeen lafa baasuu dandeessaa yoo siin jedha. Wait. Lafa baasuu dandeessaa qofforte. Biyyee man irraa baasa. Biyyee irraa baafte malee lafa hin baafne miti. Biyyee man kan hin baasu sun inni jalatti hafes biyyee man. Naateetu kanati baastu biyyeedha. Tole maalirraa baaste? Kan gadafes biyyeedha. Biyyee maalirraa baafte? Biyyee marraan baasa. Biyyee irraa baafte? Bakka akka godha keetti lafarraati biyyee baafte naa qoffortu lafarraati biyyee lafa baasu ishee biyyee hunda baasuu dandeessaa lafa hunda? Maal akkam? Maal inni waaqa namoo? Mee waan si gaafadha tole. Waaqayyo maaliif lafaaf dachii ga'ume gaafa jedhe maa biyyeen nuume hin jedhirre? Maani lafaaf dachiin? Waaqaa fi dachii nuume hin jenne lafaa fi waaqa nuume hin jenne rabbiin? Kanaafuu lafaaf dachii kan jedhu isa jira deema jaafarra waaqaa fi fakkeenyaaf dachii haa ta'u biyyaa ta'u. Waaqaa fi lafa uume waaqayyo miti? Hayyee. Waaqaa fi biyyoon uume jechuu dide? Fakkeenyaaf amma biyyeen lafti tokkuma seem na'u. Tokkodha? Tole isa immoo lafan baase jedhi kaa. Maal ganaa miniingii akkasii nutti haasa'amu takkaa uumeera inni uumeera maal ganaa waan akka tokko dogodeedha moo waaqayyo? Lafa qofforee lafa baase jedhi kaame. Maali lafa qofforee lafa baaseen? Maali biyyee fi lafti tokko naan jenne kanaafuu bakka biyyee sana lafa buusiti lafa qofforee lafa baasee dhime. Mee dhaggeeffadhu mee. Jedhama mee jedhitin agarsiise. Lafa qofforee lafa baasee qoteen biyyee baaseen jedhama. Dachee qoteen biyyee baaseen jedha. Waan gaadha kan kennaa deemsi san booddee na gaafadhu. Akkasiin jedhe lafa qofforeen lafa baasette moo lafa qofforeen biyyee baase jette. Fakkeenyaaf amma lafa akka barteetti biyyees haa ta'u fakkeenyaaf biyyee qofforeen biyyee baase haa ta'u akka macaafni qulqulluun fakkeenyaaf lafaa fi samii dhume irratti immoo lafa qofforee lafa baase hin jedhas rakkoo hin qabu. Lafti lafuma kaa. Rakkoo hin qabu miti.